Hashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan addi bilisummaa Oromoo Aaboon uummanni Oromoo ofittisuu akka qabu waamicha guddaa dabarsuudhaa fi qeerroo fi qarreen Oromoo barattoonni Oromoo tokko toonafin guutuu biyyattii keessatti fincila diddaa gabrummaa kan lubbuun jiraachuu fi Oromoo badiirraa baraaruudhaa kan labsee fi humni addaa Oromiyaatii fi akkasuma ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis humnoota daangaa Oromiyaadhaa cabsanii seenan adabaa jiraachuudhaa fi mootummaan bilisiginnaa yookaan baxaaxinaa Abiyyi Ahmad fincila diddaa gabrummaadhaa qeerroon Oromoo labsee fi tarkaanfii humni addaatii fi WBOn fudhachaa jiranii fi paartiileen siyaasaa Oromoo tokkummaa isaa mul'isanii muddamsuu hamtuu keessa galee akka jiru kanaaf kanneen biroo jajjaboo ta'anii fi wantoota amma biyyattii keessaa fi Oromiyaatti adeemaa jiran oduu keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana muhaa Oromooti. Hanga dhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Addi bilisummaa Oromoodhaa uummanni Oromoo akka ofittisuuf waamicha guddaa dabarsee jira. Aaboon ibsa har'aan tana baasee weerarri uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ajjechaan suukanneessaan ummaticha mudate buqqaatiidhaa fi yakkoonni bifa garagaraan ummaticha mudatan sadarkaa hammaatatti caanii jiru. Kanaaf obsan qabnu jechuun waamicha guddaa Aaboon dabarsee jira. Aaboon gareen shororkeessaa milishaa fannoo mootummaan leenjifamuu fi hidhachiifamuudhaan fuula isaa gootutti gara Oromiyaatti naanneeffachuu yakka suukanneessaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru itti fufee jira kan jedhe erga sirna Minilikii as uummata Oromoodhaa gara jabina mataan isaanii akkasitti muramee kan hin beekne ta'uu Aaboon ibsuudhaan yakki mootummaa bilisiginnaa amma jiru jalatti uummata Oromoo mudataa jiru kan yeroo kamii olii hamaa ta'uu hubachiisuu feena. Oromoon tokkummaan kee of kabachiisuu qaba kan jedhe adda bilisummaa Oromooti. Garee milishaa fannootiin dubartoonni Oromoo manguddoonni qeerroon Oromoodhaa gara jabinaan qalamaa buqqaafamaa dhumaa jiraachuu uummata Oromoo hubachiisuu feena kan jedhan uummanni Oromoo kutaa mara dammaqee tokkummaa isaa jabeessee diina ofirraa yeroon qolachuu qabus amma jechuudhaan paartii siyaasaa Oromoo keessaa hangafa kan ta'e Aaboon ummatichaaf waamicha dabarsee jira. Uummanni Oromoo daangaa cehee qe'ee namaa hin weerarre kan jedhe Aaboon ummata isaa waliin jiraatanis jaalalaa fi kabajaan ummata waliin jiraatu ta'uu yaadachiise kuni ammoo Oromoo obsa fixachiisee jira jedhee jira. Uummanni Oromoo haleellaa qe'ee isaatti itti dhufe kana mirga ofirraa ittisuu uumamaan qabutti dhimma bahuudhaan kallattii isaaf anjee kamiiniyyuu tokko ta'e ofirraa qolachuu akka qabuuf waamicha dhiheessinee jirra jedha addi bilisummaa Oromoodha. Gocha suukanneessaa finxaaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa keessatti uummata gubbatti raawwachaa jiran kana yoo balaaleeffatan paartiileen siyaasaa Oromoodhaa kan bilisiginnaa yookaan baxaaxina damee Oromiyaa irraa hafte marti isaanii gocha suukanneessaa uummata gubbatti raawwatamaa jiru kana balaaleeffachuun qeerroo cinaa dhaabbatanii Oromoon tokkummaan diina ofirraa qolachuu akka qabanis waamicha guddaa dabarsanii tokkummaa ifatti mul'isanii baxaaxina yookaan bilisiginnaa uummata Oromoo diinee jirra waggaa 1000 cabsine akka isaan baquu olin qabanne goone duubatti hambifnee jirra jedhanii yaadanis abdii murachiisuudhaan muddamsuu hamtuu keessa galchanii saba isaaniitiif waamicha dabarsanii tokkummaas lallabanii jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Finfinneedhaa hiriira mormii guddaa magaalaa Finfinneetti gaggeessuudhaan gocha finxaaleeyyiin fannoodhaa uummata Oromoo gubbatti raawwachaa jiran balaaleeffatanii jiru. Humni fannoo shororkeessaan gocha inni uummata Oromoo irratti raawwate cimsinee balaaleeffanna kan jedhan barattoonni Yuunivarsiitii Finfinneedhaa uummanni Oromoo tokkummaadhaan aggaammii irratti aggaamame qolachuu qaba nus ammoo qophiidha jedhan barattoonni Yuunivarsiitii Finfinneedhaa. Saba keenyaaf ni jirra kan jahan ammoo hin rafnes hin callifne isas ne malee jechuudhaan gabroonfataan Abiyyi Ahmad kan abbaa
abbaa irreedha humnootiin inni leenjisee fi dhachiisee bobbaase ummata Oromoo irratti wanti isaan dalagan seenaan hin dagatu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedha. Saba keenyaaf ni jirra jechuudhaan hiriira guddaa otoo biltsiginnaaf harka hin laatiin magaalaa Finfinneedha raasanii jiru. Kana malees barattoonni yuunivarsiitii Mattuudha hiriira mormii guddaa gaggeessuudhaan mootummaa biltsiginnaatii fi humnoota finxaaleeyyii balaaleeffatanii saba keenya Oromootiif ni jirra hin banne nisasne malee jechuudhaan sagalee isaanii ol fuudhanii bookkisanii jiru. Ummata Oromoo irratti seenaa keessatti yakki jabaan humnoota fannoo fi kan mootummaa Ximirxoorii jedhamee bobbaaseen ammoo raawwatamaa jiru akkaan hamaadha jedhanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Mattuurraa hiriira guddaa gaggeessanii aggaammi akka sabaatti ummata Oromoo irratti raawwatame tokkummaan kaanee qolanna jedhanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Mattuutis hiriira guddaa gaggeessan kanaan sagalee saba isaaniitiif ta'uudhaan kana malees ammoo magaalaa Naqamteetti barattoonni mana barumsaa bultii addaa ajjechaa suukanneessaa fannoo Amaaraatiin ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuudhaan hiriira guddaa gaggeessanii saba isaaniitiif akka jiranii fi qeerroon akkam badinsa suu malee ifatti mul'isanii jiru. Godina Baaleettis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaadha magaalaa Biree hiriira mormii bahuudhaan saba isaaniitiif akka jiran aantummaadhaan mul'isanii mootummaa biltsiginnaadha kan Abiyyi Ahmadii fi finxaaleeyyii Amaaraatis balaaleeffatanii jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo barattoonni Oromoo otoo nafiin guutuu biyyattii keessatti hiriira bahuudhaan saba isaanii Wallaggatti dhumaa jiruuf ammoo sagalee ta'an ajjechaan ummata Oromoo irratti raawwataa jiru haa dhaabbatu kan jaan haleellaa humnoota naannoo Amaaraa fi humnoota mootummaatiin raawwatamus cimsine balaaleeffanna jedhanii jiru. Oromoo fi Oromiyaa baraaruudhaaf wareegama barbaachisu mara ni taasifna kan jedhe qeerroon Oromoodha. Oromoon takkummaan kee aggaammi akka sabaatti itti dhufe kana qolachuu akka qabus yaamicha dhiheessee jira. Qeerroon Oromoo saba Oromoo bal'aa biyyattii fi biyya ambaatti argamaniifis barattoonni Oromoo fi qeerroon Oromoodha ummanni Oromoo tokkummaadhaan aggaammi kana qolachuu qofaatu furmaata kan jedhan yakka bara Minilik caaluutu ummata Oromoo irratti raawwatamee jira kan jedhan barattoonnii fi qeerroon Oromoodha. Aggaammiin aanaalee naannawa daangaa jiran irratti raawwatame aggaammii Oromoo guutuu irratti aggaamame jechuudhaanis mootummaa biltsiginnaa fi finxaaleeyyii naannoo Amaaraa akeekkachiisanii jiru. Qeerroon itti cabseenan jira jechuun shimalaan kan bee Abiyyi bittinneessine barbadeessine binnee jirra gandaan qoonne ja'anillee Shimallis Abdiisaa Cunduuraa fi Abiyyoo Kaasaa qeerroon bishaan jala yaasuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa Oromootis kan sabaa irratti tokkummatti deebuudhaan yeroo ammaan tana diina isaanii kokkee qabu irratti argamu. Humni addaa Oromiyaatii fi akkasuma waraanni bilisummaa Oromootis humnoota finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsuudhaan baha Wallaggaatiin seenanii akkasuma gama kaaniin boosaatiin ummata keenya boochisaa jiran haleelaa jiraachuun kan dhagahame. Ijoolleen Oromootis tokkummaa jabeeffachuudhaan humni addaa Oromiyaatis woboo gula hiriira yeroo ammaan tana diina qolachaa jiraachuunis himamee jira. Humni finxaaleeyyii fannoo gargaaruudhaan ummata keenya rukutaa jiru ammoo humna raayyaa ittisa biyyattii jedhamu akka ta'ee fi poolisii federaalaa qofa akka ta'e kan himamaa jiru. Humna addaa naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaariif ammoo mootummaan biltsiginnaa waamicha godhee Oromiyaatti galchuuf yaalullee humnoonni naannoo lamaan waamicha fudhachuu akka didanii fi humni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsee Oromiyaa keessa galee ijoollee Oromoo qaqqaalii woboodhaa fi poolisii Oromiyaatiin adabamaa jiraachuu fi olaantummaa guddoo ijoolleen Oromoo lamaan argachaa akka jiranii fi humnoota wal makoo ta'an raayyaa ittisa biyyattii kan jedhaman kan mootummaa Abiyyi Ahmadiif bitamanii fi finxaaleeyyii fannoo Amaaraa milishaan Amaaraa otoo nafin Oromiyaatti kan duule tokkummaadhaan ijoolleen Oromoo lamaan dura dhaabbachuun gootummaa Oromoo itti mul'isaa diina Oromoo qolachaa jiraachuunis himamee jira. Oromoon biyya keessaa fi alaa saba isaatiif sagalee dhageessisaa kan jiru. Qeerroo Oromootis onnachiisee biyya keessaa kaasee qeerroon sochiisaa cimsuudhaan ibidda qabsiisee magaalaa Finfinnee raasee muddamsuu hamtuu keessa galchee daandii gurguddaa biyyattiitis kan gara baharraa magaalaa Finfinnee geessuu fi lixarraa ammoo Finfinnee geessus cufuudhaan ummata isaa cinaa dhaabbatee woboo wajjin akka jiruu fi humna addaatii wajjinis akka jiru qeerroon Oromoo itti mul'isee Abiyyoo Kaasaa saba Oromoodha akka ganees qeerroon Oromoo ifatti itti mul'isuudhaan gootummaan nin jira jechuun as bee saba isaatiif hiriira guddaa gaggeessee yeroo ammaan tana saba isaatis boquu ol qabachiisee jira.
Diga que no.